nasa booddee dhuma waan saaga waaqayyoon gaafanne silaa ka'ee baay'ee qabsoo cimaadha. Waaqayyo sinaa eebbisu hunduma keessanii keessumaa gaa obsaa guddaa qabaattanii fi baay'ee obsa keessan baay'inee ajaa'ibsiifanna. Gooftaan maccaa dabalee sinaa eebbisuu. Egaa waaqayyo nu gargaaree dhumarratti seenuu dandeenyeerraa yeroo keessan baay'ee fudhanne jechuudha. Kanaaf dhiifama guddaa nu gootu waaqayyo immoo yeroo kana nu kenneeti gabaabsineetu walii wajjiniin dubbii waaqayyoorraa ilaalla galgala kana. Warra ganama ta'eefis ganama jechuudha. Karaa adda addaatiin warra tajaajilaa jirtanii turtanis waaqayyo gooftaan maccaa isinaa eebbisu jechuun barbaada. Yaadi waaqayyoo gaa yoo kam ta'es bakkuma gaa waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Sagalee waaqayyoo galgala kana walii wajjin qooddannu macaafa qulqulluu keenya keessaa walii wajjin dubbifanna. Mee hunda dura gabaabsinee mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon kadhanna galateeffannas kadhachaa turtan isin sila waaqayyoonitu kadhanna. Abbaa keenyaa gooftaa keenyaa guddaa si galateeffanna waa hundumaaf ati waaqayyoodha hundumaa beektaa hundumaa dandeessaa galanni ulfinni guddaan ololisa jedhe teessoo kee irratti si duwwaadhaaf haa ta'u. Yaa waaqayyo yeroo kanatti immoo fuula keetti dhiyaanneerraa carraa arganneerraa carraa nu laatte kanaafis si galateeffanna maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee baraama bara baraatti kan eebbifame haa ta'u. Yaa Waaqi walgahii kana gidduutti kottu siin hin jennu jirtaa waaqeffannaa nutti dubbatteettaa nuu kadhatamteettaa. Ulfina fudhachaa jirta ammas immoo yaa waaqayyo sagalee keessa jiraataadhaan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati kottuu yeroo kana tokko tokko keenyatti dubbadhu. Yaa waaqayyo qalbiin keenya afurri keenya keessi keenya hundumtuu kan siif bitame haa ta'u. Ati nu geggeessi nu wajjiniin ta'ii hamaan kamtuyyuu karaa adda addaa hojjetu kan hidhame haa ta'u. Sitti of laanne anas dhabaa garbicha keenya gargaari obboloota koo firoota koo hundumas gargaari maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosii jedhi. Ameen. Waaqayyoon hin galateeffannaa kutaan galgala kana irraa walii wajjin qooddannu mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 7 kaasee amma 10 isa jiru walii wajjin ilaalla. Nan dubbisa kutaa kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa gara ergamaa waldaa Filadelfiyaatti ergaan kun isa qulqulluu isa dhugaa isa banaa Daawit of harkaa qabu isa wanta inni banu namni tokkollee cufuu hin dandeenye wanta inni cufes namni tokkollee banuu hin dandeenye sana biraa dhufe jedhii caafi. Ergichi an hojii kee beekaa ati humna xinnoo qabdaa garuu dubbii koo eegdeetta maqaa koos hin ganne kunoo an balbala banamaa fuula kee dura jiru isa namni tokkollee cufuu hin dandeenye siif kenneera. Kunoo warra walgahii seexanaa keessaa Yihuudoota otuu hin ta'in sobanii Yihuudoota ofiin jedhan sitti nan kenna. Kunoo isaan kuni dhufanii miilla keetti akka kufanii si jaallachuu koos akka beekanii nan godha. Ati dubbii koo isa obsaan danda'u sirraa barbaadu waan eegdee fi anis immoo yeroo qorumsa guutuu biyya lafaarratti namoota lafarra jiraatan hundumaa qoruudhaaf dhufutti isa jala akka baatu sin eegaa jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Baay'ee gabaabseen kanuma irratti dubbadha firoota koo gaa ammas deebi'ee daddabaleen isin galateeffachuu barbaada. Obsaanii amma dhumaatti akkasittiin walii wajjiniin waleennee rakkoosa nurra jirus ofii keessanii achi teessanii baattanii hirmaattanii jechuudha. Nu eeguu keessaniif waaqayyo sinaa eebbisu. Galgala kanatti kutaa kana walii wajjin ilaallaa. Kutaan kun mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 kaatanii gaafa ilaaltanii ergaa karaa Yohaannisiin waldoota 7 Eeshiyaa keessa jiraniif ergame keessaati isa tokkodha. Waldattiin kun waldaa Filadelfiyaa jedhamtu banaadhaa waldoota baay'ee jira kan waa'ee isaanii caqasame jechuudha. Waldattiin kun Filadelfiyaa ishee jedhamu kana baay'ee gadi qotee yoo haasa'uudhaa baadhee wanta tuntuqin darbumaa inni warri kaanii wanta ittiin ceephaamanis qabu waan gurguddaa jechuudha. Hamma tokko waldattiin kun waan ittiin ceephaamte kan hin qabaanne quality ishee irra caala kan mul'ate yoo immoo wanti gaariin fuula waaqayyootti kan see wanti mul'atedha kan iddoo kanatti jiru. Waldaan kun akka qorattooti qoratanitti naannoo sulula biyya sanaa keessa jiru baay'ee lafa qonnaaf taatu baay'ee giriinii kan taate naannoo sanatti argamti jedhaniitu dubbatu. Argamas
iddoo bakka si warri qoratanii amma waa'ee isaa hin dhiifne garuu waan tokko dubbachuu barbaada waa'ee waldatti kanaa maal jedhaa gararraa torba akaatanii gaafa laaltanii natti tola akkaataa inni jalqabe ergaadhuma kana inni ergeef aboonsaa dandeettiinsaa maal akka ta'etu dubbata gara ergamaa waldaa Filadelfiyaatti ergaan kunii jedha isa qulqulluu isa dhugaa isa banaa Daawit of hirkaa qabu isa wanti inni banu namni tokkollee cufuu hin dandeenye wanti inni cufus namni tokkollee banuu hin dandeenye sana biraa dhufe jedhi caafi jedheetu Yohaannisitti dubbata jechuudha. Filadelfiyaadhaaf yeroo ergu maalummaa Kiristoos Yesuus akka yeroo egaa mul'atu Yohaannis kun baay'een isaa kan ganaa raawwatudha. Akka jirutti jechuudha harki caalu haa ta'u malee har'a immoo anaaf isiniifis ergaa qaba. Sichoo dhufaat jechuun ta'een har'allee jireenya amma jiraannu keessatti illee waldaa amma keessa jiraannu keessatti illee bara amma keessa jiraannu keessatti illee nuyi ergaa guddaa kan nuuf qabudha Waaqayyoof garanni guddaa na ta'uuti. Jalqabdanii gaafa ilaaltanii gooftaan Yesuus Kiristoos dadhabaa ta'ee dhufe dadhabaa yeroo hin jedhamin bifa namummaa uffateeti kan inni biyya lafaa kanarra dhufe. Maariyaam durba Ibrootaa tokko keessa taa'ee sagalee ta'eetu jiru waaqa ta'eetu jiru jiraataa ta'eetu jiru anaaf isiniif jedheetu dhufee mul'ata. Akka namaatti deddeebi'e cubburraa kana. Kanaaf namooti baay'een laafaa dadhabaa kan humna hin qabne fakkaateera. Kan itti qoosaa turanii fannisanii fannoo irraa mee obbuus jedhanii mooticha Yihuudaa jedhanii itti qoosaa turan. Amma yeroo mul'ata kana Yohaannis argatu Yohaannis wajjiniin ture kan isin Yohaannis kun wajjiniin ture itti dhiyaataa ture dhuga baatuu ture jalqabdanii gaafa ilaaltan garuu boqonnaa tokkorra gaafa raxxanii ilaaltanii gaafa inni natti dhufu akka nama du'een ta'ee jedha ulfina isaatiin yeroo inni jiru ulfinaan yeroo mul'atu. Kanaaf iyyuu iddoo kanatti ammoo yeroo ergaa kanatti ergullee maalummaa isaa isa dhugaasa ta'e isa banaa Daawit of hirkaa qabu isa inni bane eeyyuu kan hin cufu isa inni cufu immoo eeyyuu kan hin banne. Ana akkasii isa akkasiitu ergaa kana erge jedhiiti caafii fi jedha. Itti fufee yeroo ergaa kana erguun maal jedhaa an hojii kee beekaa ati humna xinnoo qabdaa waldatichi kan laalaa an hojii kee beekaa ati humna xinnoo qabdaa garuu isa jedhu laalaa garuu dubbii koo eegdeettaa maqaa koos hin gannee jedha. Kanaafi mata duree yoo kennuu barbaanne waa baay'ee jennee kennuu hin dandeenya. Maqaa dubbii waaqayyoof maqaa waaqayyootti hirkachuudhaan bu'aan argamu jedheen dubbadha. Dubbii waaqayyootiif maqaa waaqayyootti hirkachuudhaan maaltu argama har'a naaf isinii. Kana kan dubbachuu barbaadu. Waldatittiin eeshaa biti amma nuyi anaaf isin warra hirmaachaa jiru warra bara kana keessa duuka buutuu Kiristoos ta'an warra mootummaa isaa abdannee jiru warra karaa adeemaa jiru warra dhaala mootummaa waaqayyoo sanuu qopheesse sanatti innumti nu gashuudhaaf isa eeggachaa jirru kuni har'a biyya lafaa kanarra jirra bakka ta'ee fi dubbii waaqayyoo eeguudhaa fi maqaa isaatti hirkachuudhaan bu'aa maaliif argama? Moo akkasuma dhamaan sagalee waaqayyoo maayedha galgala kana saqqalaallachuu dubbii waaqayyoo eeguuf dubbii waaqayyoo eeguu fi maqaa isaatti hirkachuudhaan bu'aan argamu maali? Kana kan walii wajjiniin galgala kana dhiifam ilaallu jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Yeroo jalqabu maalidhaa hojii kee beekaa waaqayyo har'a hojii nama hundumaa beekaa hojii koo beekaa hojii keessan beekaa hojii waldaa kiristiyaanaa hundumaa beekaa waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Nama jalaa wanti dhokate isa jalaan dhokatu isa wanta inni cufe banuu hin dandeenye banne sanni bane immoo eeyyuun cufne jechuun waa miti hojii hundumaa immoo kan beeku. Dandeettiin waaqayyoo daangaa hin qabu. Humni waaqayyoo daangaa hin qabu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Humni humnoota olii beektota addunyaarra jiranii daangaa qabu. Humni biyyoota badhaadhanii humna waraanaa ta'uu, humna niwukileeraa ta'uu, humna maqaa boombii waan barbaadanii jettan daangaa qabu. Daangaa qabu. Humni waaqayyoo garuu daangaa hin qabu. Waaqayyoo kanaafituu ana jedhee dubbata. Ana jedhee kan dubbachuu danda'u waaqayyoo duwwaadha. Warri baay'een ana jedhanii dubbatanii ana jechuu dadhaban takka ta'anii maaliif daangaa qabu akka ta'eef. Kanaafi waa'ee guddummaa waaqayyootu dubbata iddoo kanatti. Ana isa kanan dubbachuu barbaadu. Yeroo maqaa koo hin ganne dubbii koo eegdeettaa jedhusi maalummaa waaqayyoo amala waaqayyoo irratti hirkachuu waldatittii kana laala. Humni ishee xinnoodha. Humni ishee xinnoodha. Humni ishee xinnoonni jedhu kun gaanaan galu. Baay'ina namaa ta'ee karaa ittiin mul'atu ta'uu hin beeku. Garuu yenna laalle humna xinnoo waldaan qabdu jennee nuyi biyya kenyatti ilaallu
qarshiidhaan madaalan gamoo gaariin qabu taanaan mana kadhataa keessatti ta'anii sagadan barcuma gaggaarii wantoota namatti tolu qarshii kaazinaa qabdu well organized structured kan taate yoo immoo waan hundumaan guutuu kan hin qabne taanaan dhadhabduudha jedhanii dubbatu namoota waldaa zeetu immoo dhadhabduudha maal asuma sharaadhuma keessaa illee bahuu hin dandeenye jedhu isa akkasii jechuu miti isa akkasii jechuu miti ergixanyaatti yoo immoo kanan itti amanu kana miti waa'ee kan miti waa'ee gamoo dhadhabinni tarii karaa adda addaatiin mul'achuu danda'a baay'ina namaa qabaachuu dhiisuu dandeessaa akkuma ija namaatti ilaalamu immoo wanta namatti mul'atu waldaa sana keessatti guutuu wanta ta'e qabaachuu dhiisuu dandeessaa yoo immoo gurmaa'inni isaa baay'ee xiqqoo ta'uu dandeessaa garuu kan namatti tolu waaqayyo kan inni ilaalu jarreen amma dubbadhe kun barbaachisootuma ta'anii jiran illee kana garas isa guddaa ilaala bakka ta'e isa kamiin wanta maalirra iyyuu jiraatanii keessa ofii waaqayyotti hidhachuu sagalee waaqayyoo eeguudhaa fi maqaa isaa dagachuu dhiisu iddoo kanatti kan waaqayyo dubbate. Waldaan kiristaanaa immoo baay'ee waa'ee kanaa badaa dhimma ittiin qabdu. Yenna ija waaqayyootiin ilaalamtee waldaa biyya keenya keessaan beekanii baay'ee dhadhabduudha dheeyyaadha. Dhadhaboota dheeyyaadha karaa waan ijaan mul'atu. Isa waaqayyo beeku immoo hojii kee beeka bakka jedhee fi hojii kee beeka waaqayyo jedhu waaqayyo isa keessaa sin argaa waaqayyo isa alaa sin argaa kan koos kan keessanis kan amantoota hundumaa kan isaati kan namoota waaqayyoon hin beekne addunyaa kanarra jiru iji isaa si'a tokkicha bakka hundaa ilaala maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u iji isaa as ilaala iji isaa biyya isin amma jirtan ilaala iji isaa biyya isin gara jira ilaala iji isaa otuma uumame biraan pilaaneetii biraarra jira ta'ellee iji isaa bakka hundumaa ilaala maaliif yuunivarsitee jennu kana pilaaneetota hundumaa kan qaban kana harka isaa irratti kan baane guddinni isaa galaana kana konyeedhaan safarachuun dandeettii waaqayyoo mul'isuu malee harka isaatu guddaa ta'ee akka markaba guddaatti ol fudhachuun dandeettii waaqayyoo ta'ii isaatii wanta inni gochuu danda'u mil'uun ija isaatii wanta inni balleessuu danda'u wanti isa biraa dhufe wanta xinnoo fakkaatu addunyaa raasuu akka inni danda'u dandeettii waaqayyooti. Kanaaf isa akkasii kanatu gaa ilaale waldatti kana waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u humni see tarii ani hin beeku dhannaan dhabuu dandeessi ta'an hin beeku akkana isa misiriin jedhe gurmaa'ina dhabuu dandeessi ta'an hin beeku nama baay'ee dhabuu dandeessi ta'an hin beeku yoo immoo waan ija namaatti mul'atu adda addaa wanta ijaaramee jiru dhabuu dandeessi ta'an hin beeku dhadhabduu karaa kamiin iyyuu haa taatu malee wanta guddaa waaqayyo barbaadu waaqayyo fedhu wanta gaarii ta'uu qaba. Innis maal jedha iddoo kanaati dubbii koo eegdeettaa maqaa koo siin gannee jedha waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf har'as taanaan dubbii waaqayyoo eeguu fi maqaa waaqayyoo ganuu dhiisuudhaan yoo itti hirkachuudhaan namoota bu'aan ta'u jira. Anaaf isiniif bu'aan ta'u jira. Akkasumaan dadhabaan jiru akkasumaan hin dadhabne. Kana isinis dhuga baatota nuyis dhuga baatota waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoo warri eeggatan waaqayyoo warri abdatan waaqayyootti warri hirkatanii bara baraan hin qaana'an. Waaqayyo waaqa nama qaanessu miti maqaan isaa bara baraan kan eebbifame ta'u. Kanaaf waldattichi Filadelfiyaa kanarraallee fakkeenya guddaa barnoota guddaa wanta abdii guddaa arganna galgala kana waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa waldattiin kun dadhabduu haa taatu malee dubbii waaqayyoo eeguudhaa fi maqaa waaqayyoo dagachuu dhiisuudhaan maaltu ta'eef yoo jenne wantoota taanee jiru ilaallachuudha kutaama kanarraa maal jedhaa kunoo ani balbala banamaa fuula kee dura jiru isa namni tokkollee cufuu hin dandeenye siif kenneera. Kanaafiyyuu dubbii waaqayyoo dagachuu dhiisuudhaaf maqaa waaqayyoo dagachuu dhiisuudhaan dubbii waaqayyoo eeguudhaan bu'aan kiristaanota argatu maa inni balbala banamaa waaqayyoo biraa argachuu. Waa'ee balbala banamaa yeroo dubbannu baay'eedha. Namni baay'ee balbalaa naa kanadha balbala natti cufamedha balbala hojii natti cufamedha balbala deemsaa natti cufamedha balbala tajaajilaa natti cufamedha bara kana danqaraa baay'ee na dura jira jedha waan adda addaa jedhee mata duree adda addaa kennaniitu namootiin kadhatusi wal jajjabeessusi. Addoo kanarratti garuu kan isin dhibu silumayyuu si dura jiraadha. Akka giraamarii isaa gaafa laallu maalidha siifan kenna si dura hin jiru miti. Kunoo an balbala banamaa fuula kee dura jiru jedha jira silumayyuu fuula kee dura jiru isa namni tokkollee cufuu hin dandeenye siif kenneera. Maal jechuun sin geggeessa waan gochuu qabdu sitti argisiisa karaa si dura jiru karaa kee siin sirreessa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Har'a waa'ee balbalaas taanaan karaa adda addaatiin namooti karaa adda addaatiin yaaddoo kanaa qabdan. Ananatti cufameera kan jettan.
Keessumaa waa'een balbala manamaa waldaa kiristaanaa tajaajila keessatti baay'ee mul'ata. Annan dhagaa akka nama waldaa keessa jiruuttis waldaan balbala natti cuftee waldaan kana dabarsuu diddee ana yaadni waaqa onarra jira an kana waamameera an kana keessa jira jedhanii namoota yeroo kaasan ni ilaalan. Kan nama dhibu balbala waaqayyo namaaf ban eeyyuu cufuu hin danda'u. Balbala waaqayyo cufe immoo eeyyuu banuu hin danda'u. Lakkoofsa 7 irraatii kana kaase ani inni haasa'u kun jedhii ittiin jedha Yohaannisiin. Maal akkan ta'e isa an cufe eeyyuu kan banne isa an bane immoo eeyyuu akka hin cufne dandeetti akkasii kan qabuudhaan kan inni haasa'u jedha. Kanaafiyyuu si dura balbala ture balbala kana immoo eeyyuu akka hin cufne godhee sii kenneera jedha waaqayyoo garanni guddaa dha. Mee har'a tokkoon keessanitti deebi'aati yaada ofuma. Daqiiqaa meertuuf illee yaada. Maaltu na jalaa cufame, maaltu na jalaa qabame, maaltu karaa na duraa bubbulee jettanii jirtu ta'a. Awwaan tokkoon isinitti himu. Waaqayyo waaqni nu isa amanannu kun isarratti irkanneerra taanaan isa hin daganne taanaan dandeettii mataa kootiitiin nan godhadha jennee hin fiinne taanaan yoo inni immoo ofii kootii mala kootii ofshaalummaa kootiin asiin godhee achiin godhadha jettanii isa dagattanii isarra matuma keessan duwwaarratti hin fiinne taanaan waaqayyo yeroo hundumaa balbala banamaa fuula keessan duratti banee. Waaqayyoof garanni guddaan haa ta'u. Kuni sagalee waaqayyoo irra dhaabadheen dubbadha. Yeroo hundumaa innan jedhe kanaaf waaqayyo siin baneera si dura jira kanaafiyyuu sii kenneera jedha. Maan diree rakkinni isaa maqaa koo hin daganne yeroo jedhu maa jechuudha kun dagachuu jechuun kan waaqayyoo dhisanii ofii kooti yoo godhachuu nan danda'a. Beekumsa hoo qaba. Maaltu na rakkise? Akkas godhee akka godhe yoo kara bira nan ga'a. Dandeettii hoo qaba. Humna hoo qaba. Qarshii hoo qaba. Aboo qaba. Maal kana maalan godha kanaa kooti ofii kooti yoo godhachuu nan danda'a. Jennee yoo jennee otuun beeki waaqayyoon dagachuu ta'a. Waaqayyoof garanni guddaan ta'u. Sagalee waaqayyoo irratti hundaa'uu qabna nuyi kiristaanota. Kanaafitu yoo waaqayyo jedhee bor akka goonaa lafa akkasii dhanna jedhaa jedheetu dubbata. Maaliif harka keessan hin jiru guyyaan borii harka keessan hin jiru kana booddee sa'aatiin jiru. Nuyi maanni fiicharii jiruuf jaamota beedu waan eeggattu. Daqiiqaa yartuu booddee wanta ta'u hin beeku. Boru wanta ta'u hin beeku. Iftaa wanta ta'u hin beeku. Waa tokko beekna garuu inni waa hundaa beeku waaqayyoon nu bira jinjira asitti hirkachuu. Waa tokko beekna garuu inni waa hundaa argu iji isaa wanti hundumaa argu isa dubbii isaa eeguudha sanatti hirkachuu. Kanaaf dubbii koo eegdeetta maqaa koo hin ganne jechuun anarra jirtaan. Natti hirkattee jirtaan. Waa'ee kee harka keesseettaan. Kallattii barbaaddu akkan gooteettaan. Humni kee dadhabaa ta'u malee. Maal waldatti dadhabduu taatu malee kwaalitiin ishee kan waaqayyoo harkatti hirkattee jirti. Kanaafuu balbala si dura jiru sana banee gasiif lakkiseera akka eeyyuu cufuu hin dandeenye jira waaqayyoo garanni guddaan ta'u. Har'as taanaan balbala hojii waaqayyoon namaa bana. Balbala tajaajilaas waaqayyoon namaa bana. Namni namaan banu fira. Namni yoo sinii bane nama cufu. Firri yoo sinii bane firuma cufu. Ofii keessan yoo banattanis inuma cufamu. Waaqayyoo kan bane garuu eeyyuu cufuu hin danda'u. Eeyyuu cufuu hin danda'u. Aboo kan qaba jedhu. Waaqarratti lafarratti isa. Waaqarratti lafarratti aboonnaaf kennameera kan jedhe gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos. Maatewos 28:18 irra. Kanaafiyyuu isa irratti hirkachuu, isa irratti amanachuu, isa dagachuu dhiisuu, dubbii isaa dagachuu dhiisuudha kan nurraa barbaachisu malee waa'ee balbalaa dhiphachuu hin qabnu, waa'ee kallattii dhiphachuu hin qabnu. Kallattiin isa harkaan dhumu nama harkaa dhuma malee, balballi isa harkaan dhumu nama harkaa dhuma malee, karaan isa harkaan dhumu nama harkaa dhuma malee. Yennoo ofii keenyaa tattaafanne deemne duwwaadha kanii kun nurkaafuu danda'u. Waaqayyoof garanni guddaan haa ta'u. Kanaaf egaa yeroo hundumaa waldattii kanaan akkuma jedhe har'a immoo aniif isiniin waan barbaanne yoo taane dhadhabaadha ofii hin jenne humna kadhataallee hin qabne yoo ta'e dhuguman isiniin jedhe tarii keessi keenya of ceephee awwayitti hin galu an akkas ofii hin jenne hundumti keenya cubbamaadha dhadhaboota inni beekamaan eeyyuu dandeettii isaatii waan godhatu hin kadhannaa hin tsoomnaa ulfina waaqayyoof hin jiraanna ayyaanuma waaqootu nu jiraachisaa maalis yoo ta'u malee dandeettii mataa keenyaa cimina mataa keenyaa hin qabnu. Maal jechuudha cimina mataa keenyaa hin qabnu jechuun waaqayyoo irratti hirkannee deemna. Kan nu baatu waaqayyoodha. Kan nu hirkisu waaqayyoodha. Sagalee isaatiin baana sagalee isaatiin galla. Maqaa isaa dagachuu hin qabnu. Bara gaarii taanaanis maqaa isaa hin dagannu. Bara gadhee taanaanis maqaa isaa hin dagannu. Haalli gaarii taanaanis maqaa isaa hin dagannu. Haalli gaarii ta'uu baannaanis maqaa isaa hin dagannu. Yeroo hundaatti jechuudha akka waldatti kana yoo akkas ta'e yoo balbala banamaa fuula kee duratti baneera. Waaqayyoof garanni guddaan haa ta'u.
Kana duwwaan mootuun ta'e maal jedhaa kunoo warra walga'ii seexanaa keessaa Yihuudootatu ta'anii sobanii Yihuudoota ofiin jedhanii sitti nan kenna kunoo isaan kun dhufanii miilla keetti akka kufanii si jaallachuu kos akka beekan nan godhaa. Karaa gara biraadhaan maa inni warroota gowwoomsitu warroota dogoggorsitu duratti akkan si jaalladhe akka beekan nan godhaa. Akkan si filadhe akka beekan nan godhaa. Akkan si baachaa jiru akka beekan nan godhaa. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Waaqayyoon baatamuun ammam namatti tola. Waaqayyoon eegamuun attam namatti tola. Amma addunyaa yaaddoora jirti. Biyyi keenya amma keessumaati namooti yaaddoo oduudhaan si wanti odeessuu sun akka jedhu eessaa bilbiluu maal jedhu sana jedhu kana jedhu. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Bara akkasii keessallee Waaqayyoon qabaachuun keessan hamam akka isin boonsu an ofirratti qeebe. Maaliifi Waaqayyo inni hundaa danda'u, Waaqayyo inni nama eeguu danda'u, Waaqayyo inni nama harka nama qabee jiru hammam akka inni ga'u ofirratti beektu bakka ta'ee fi Waaqayyoon baatamuu salphaa miti. Yihuudoota tuutan jedhee walga'ii seexanaatii warri ta'an warri sobdooti warri dogoggorsooti seexanaan geggeeffamanii sin danda'anii dhufee miilla kee jalatti akka isaan kufan nan godha. Isa booddee maal akkan si jaalladhe akkan si eege hin argu. Har'a saba Waaqayyoo dhuguman isiniin jedha. Faarsaa tokko obboleessi keenya alamuun sila faarseera natti tola. Tuba jechuutu dukkanuma keessa teenyee dhaggeeffachaa turre baay'ee nu rakkisaa ture. Isa biratti waa'ee faarsaa gad dubbachuun tarii faarfattoota biratti isaan natti reetu faarsuun ni darbu akka ta'e. Otuu iji diinaa afaan Amaariffaati. Otuu iji diinaa ilaalu, otuu gurri diinaa dhaga'u anaan dhadhaa'ee jirsaana dibdee kan jiru. Jechuun maa jechuudha. Otuu ilaalanii, otuu arganii, otuu ciniinnatanii Waaqayyo irraa kan ka'e Waaqayyoon jaallatamuun keenya, Waaqayyoon wajjin jiruun keenya ija diina keenyaatti mul'ata. Kana bu'aan Waaqayyoo irratti hirkachuu. Kana bu'aan harka Waaqayyoo dagachuu dhiisu, maqaa Waaqayyoo dagachuu dhiisu sagalee isaa irratti hirkachuu. Akkasumaan miti, dadhabbii akkasumaan miti. Namooti baay'een akka jedhu ofumaan dadhabe, ofumaan akka ta'e, ofumaan soome, ofumaan qulqullummaa koo eegi. Qulqulluun hin jiru barallee. Kiristoos malee hin jedhu namoota. Miti jamaa ofii keenya waan ta'u hin jiru. Waaqayyo kan nu eegus, kan nu baasus, kan nu galchus. Kanaafiyyuu walga'ii seexanaa warra ta'an sin gowwoomsan sin nyaatanii. Sirratti aboon qabaatanii. Si sossobuu hin danda'ani. Yihuudoota tun ta'e Yihuudoota kan jedhani walga'ii seexanaa keessaa warra dhufanii. Isaaniin otuu namni ilaaluu si jalatti miilla kee jalatti akka isaan gugguufan godha, akka isaan sakanan godha. Siin immoo jaallatamuu kee namatti argisiisa. Waaqayyoo galanni guddaan ta'u. Maqaan Gooftaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Kanaaf hin joonjoofnu hin bujuun jirru jechuudha. Nun raatessan nu yaatessan jechuudha. Nun gowwoomsan waan addaatiin waan booddeetti nun deebisan jechuudha. Kanaafiyyuu waldattii kanaan kana jedhiga. Gowwoomsaan kaan waldaa biraa yoo argate siin argatu. Walga'ii seexanaa keessaa warra dhufanii Yihuudoota ta'e Yihuudoota fi jedhan waa tokko siffachuu hin danda'ani. Ati dadhabduu yoo taate illee an hojii kee beekaa maqaa koo hin dagannee dubbii koo eegdeettaa kanaafi akka ati jaallatamte akka ati naaf eegamtu diinota keetti nan argisiisaa jedha. Har'as taanaan Waaqayyo diinota keenya duratti dhadhaa'ee jirsaatii mataa keenya nu diba. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Har'as taanaan Waaqayyo irraan kan ka'e Waaqayyo otuu iji hinaaftotaa iji hamootaa ilaalu Waaqayyoon jaallatamuun keenya isaan duratti mul'ata. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa akkasitti Waaqayyo eeganu jaallate eeganu barbaade immoo Waaqayyo eeganu wajjin nu ta'e immoo eenyutu nu mormaree jira Phaawulos Roomee 8. Kan nu mormu hin jirudha. Waaqayyo eega nu wajjin ta'eeti. Waaqayyo eega gara keenya ta'eeti. Waaqayyo eega akkasittiin ofii isaatiin nu geesseeti. Eenyutu nu mormaree jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kana duwwaa miti gaa obboloota koo. Itti fufee nan dubbisa. Sadaffaa irratti ati dubbii koo isa obsaan danda'u sirraa barbaadu waan eegdee fi anis immoo yeroo qorumsa guutummaa biyya lafaa irratti namoota lafarra jiraatan hundumaa qoruudhaaf dhufutti isa jalaa akka baatu sin eegaa. Qorumsi hammaataan yoo dhufe biyya lafaa irratti illee jira. Sagalee Waaqayyoo dubbisa maal jedha? Guutummaa biyya lafaa irratti. Guutummaa biyya lafaa irratti namoota lafarra jiraatan hundumaa qoruudhaaf dhufutti isa jalaa akka baatu sin eega. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Yeroo laaltu waan hin danda'amne waan cimaa maal akkamitti jechisiisa. Wanti biyyatti dhufe attamitti natti dhufu. Beelli dhufe attamitti natti dhufu. Waraanni dhufe attamitti natti dhufu.
Badiisi dhufe attamitti natti hin dhufu. Jeequmsi dhufe attamitti natti hin dhufu. Maal attamitti jechuu danda'u namooti falmanis jiru. Yeroo tokko yeroo kadhanii maali biyyatti dhufe taanaan maal goota kadhattus warra jedhanii afaanuma baasanii kan isin gumaadhaan dhabda malee. Dhukkubi biyyatti dhufe sitti dhufuu danda'a maalati biyya keessa addaa jechuu danda'u. Walittoo eessa raxxa biyya lafaa hoo jirta eessa dhokatta. Lafatti dhokachuu dandeessu yoo dhokachuu dandeenya. Waaqayyo garuu dhuguman isiniin jedha warra maqaasaa eeganii fi waaqayyo warra maqaasaa hin daganneef dubbisaa eeganii fi holqa eeyyuu arguu hin dandeenye. Lafa dhokaataa nama arguu hin dandeenye. Sagalee waaqayyootu jedha bakka ta'eef nana manaan fooyyessuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu rakkinni biyya lafaa hundumaa namoota hundumaa irratti dhufuutti jiru yoo jiraate siin oolchaa jedha. Har'a abdiin keenya kana. Maqaa waaqayyoo bara baraan kan eebbifame ta'u. Abdiin keenya kana. Rakkinni biyya lafaa irratti iddoo adda addaatti yeroo hin beekamnetti dhufuu danda'a. Sichis borii dhufuu danda'a. Har'as immoo jira karaa adda addaatiin. Maaliif waa'een borii harka keenya hin jiru. Waa'een nageenya harka keenya hin jiru. Waa'een biyya lafaa irra jiru haalli jiru taateewwan jiru harka keenya hin jiru. Waaqayyo harka waaqayyoo keessa jira. Keessumaa mul'ata Yohaannis kana keessaa kun isa ammaas isa dhufuus ta'uu danda'a isatti dubbadheera. Bor biyya lafaa irratti addunyaa irratti badiisi karaa adda addaatiin dhufuu danda'a. Keosiin adda addaa otuu namni hin eegin wanti namni to'achuu hin dandeenye bara dhumaa kana keessatti waan ta'uu danda'a. Naachuraal dizaastarii ta'uu danda'a. Socho'a lafaa ta'uu danda'a. Beela ta'uu danda'a. Dhukkuba ta'uu danda'a. Kan akka addunyaa irratti koronaa raas ilaalaa ta'uu danda'a. Eenyuyyuu beektotus waan ta'u gochuu hin dandeenye. Qabna warri jedhan horii qabna warri jedhan saayintistoota gaa warri qabna warri jedhan waan illee gochuu hin dandeenye warri jedhan namoota miliyoonaan ta'e lamatti dhumame ilaala. Wantoota kana caccaalan nama sodaachisu baay'een addunyaa irratti ta'uu danda'a. Garuu waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Warra dubbii isaa eeganiif warra maqaa isaa hin daganne garuu waaqayyo kana jalaa nan oolchaa jira. Kun wabii guddaan nuyi qabnu. Kana waaqayyotti hirkachuun keenya. Yeroo tokko wabii namooti kiristaanota akka nama wabii hin qabnee ta'u. Wabii jechuun maal jechuudha? An kiristaanaatti gooftaatti amanuun koo gooftaan na filachuu koo lubbuu kootiifis foon kootiifis akka itti namanan. Mootummaa waaqayyoo irratti galuu duwwaaf hin adda lafarratti illee waaqayyoon na jiraachisaa, lafarratti illee waaqayyoon na eegaa, lafarratti illee waaqayyootu na baasaa, lafarratti illee waaqayyootu na galchaa, baasaan, bobbaasaan, oolchaan, of kalchaan isaa jedhee naman akkasitti amantu hundi keessatti jedhee yaada. Kanaafiyyuu firoottan kun. Kanaafiyyu waaqayyo ala barri namitti waa tokko balaa jalaa bahuu hin dandeenye ooluu hin dandeenye hin dhufata. Wanti nama raasu, wanti hundumaa raasu. Arramma wanti biyya keenya keessa amma si ara jiru naannoo biyya keessa namoota biyya keenya keessa jiru isin warra biyya ambaa jirtan yaaddu warra keessa biraa kana bee akka warra sodaan qabdan. Yaadduftu akkam ta'u laata jettu fagoora jettu bakka ta'e. Warri gidduu jiran immoo bakka irra caala dhiphatu. Dhiphina xinnoodha. Nama iddoo kana irratti Yohaannis jedhu garuu maal jedhaa baay'ee guddaa akka inni ta'e ilaala. Innis immoo yeroo qorumsa guutummaa biyya lafaa irrattidha. Guutummaa biyya lafaa irratti namoota lafarra jiraatan hundumaa irratti qoruudhaaf dhufutti isa jalaa akka baatu sin eegaa jedha wallatti ittiin. Baachuudha. Qorumsi biyya lafaa irratti guutummaa biyya lafaa irratti namoota hundumaa irra ta'u dhufuuf jirachuudha gara fuulduraatti. Har'as shishshifii see taatu naannoo keessana jiraattu hin tuffatinaa. Boris biyya keessanitti dhufu. Boris addunyaa irratti dhufu. Inni guddaan iddoo kanatti jiru sagalee koo eegii maqaa koo hin dagatin malee wanti barbaade yoo dhufe ansin oolchaa waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ana ta'u daddafeen xumuraa baay'ee nu jeeqaa ammas deebiin neetwoorkiin keenya gadi bu'eetu deebi'ee ba'a. Xumuruuttan jira. Egaan kanan dubbachaa jiru qabxii sadaffaa irratti dubbachaa jira. Warra sagalee waaqayyoo eeganii fi waaqayyoon hin daganne sadaffaatti waaqayyoo maal godhaa? Balaadhaaf jeequmsa guddaa kan addunyaa raasu waan guddaa nama sodaachisu yoo dhufe illee waaqayyo isaan oolchaa. Isa jedhuun dubbachaa jira. Kun qabxii koo sadumaati. Waaqayyo nama oolcha yeroo jennu waan hin fakkaanne fakkaatu. Warri baay'een keessan oolchuu waaqayyoo argitan nadhamtana gidduu jirtu jedhee yaada. Waaqayyo lafa namni oolle keessaa, balaa namni oolle keessaa, girdaa namni oolle keessaa nama oolchuu danda'a. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u.
Kuni waaqayyo dandeettiin isaa daangaan qabu, oolchuun isaa daangaan qabu, beekumsa daangaan qabu. Inni Elshaadaay jechuun hundaa kan danda'u. Waaqayyo galanii guddaan ta'u. Wanta jira jiraachisuu kan danda'u. Harki isaa bal'aa kan ta'e, irreen isaa bal'aa kan ta'e, waan jedhe kan raawwatu, nan godha gochuu kan danda'u. Addunyaa harka isaatti kan baatedha. Kanaaf nuyin dafeenii xumura wanta kana waaqayyoof galanii guddaan ta'u. Kanaaf gara xumuruutti na deema. Kana caala deemuu hin danda'u. Baay'ee nu rakkisaa jira. Egaan galgala kana obboloota koo wanta nan dubbadhe akkasi. Maqaa waaqayyoo dagachuu dhiisuudhaa fi dubbii waaqayyoo eeguun bu'aa maaliitu argama? Maa inni bu'aansaa? Maa inni faayidaansaa? Waaqayyoo irratti hirkachuudhaan jechuu dandeessu karaa garaa maal buufanna? Kun dubbii dhugaadha. Tokkoffaa irratti waaqayyoo irratti warri hirkatan, sagalee waaqayyoo warri eegan, warri isan daganne yeroo hundaa balbala banamaa qabaatu. Yeroo hundaa innan jedhe kuni waan tokko sagalee waaqayyooti bakka ta'eef nan saalfachiisu. Waaqayyo yeroo hundaa balbala nama kenna, eeyyeen kenna. Dhuguman isiniin jedha. Balballi inni kennu iyyuu balbala namni kennu miti. Balbala inni kenne immoo eeyyuu cufuu hin danda'u. Isa inni cufe immoo eeyyuu banuu hin danda'u. Namni yeroo tokko wal jalaa darbeetu isa waaqayyoon cufnettitu banuu, isa waaqayyoo cufettitu banuu dhaabetu yeroo isaa fixa, bara isaa fixa, jireenya isaa fixa, rukutee dadhaba. Sabooddee hindi deennis akkuma namaanatti ta'e jedhee waaqayyoon komatamuuti. Isa waaqayyo bane immoo namnis cufuu hin danda'u. Dhuguman isiniin jedha. Horiinis cufuu hin danda'u. Aboo warri qabanis cufuu hin danda'u. Waldaa kiristaanaa keessa warri gunguman illee jaarsa waldaa cufee, paastoroota cufee, luboota cufee cufuu hin danda'ani. Waaqayyo bannaan jedhama. Kan waaqayyo bane eeyyuu hin cufu. Karaa waaqayyo bane eeyyuu hin cufu. Kallattii waaqayyo kenne eeyyuu hin cufu. Balbala waaqayyo bane eeyyuu hin cufu. Waa tokko duwwaa hubadhaasin. Bara kamiin keessa, bara jiraattan keessa haala mijatu hin mijatiniiti. Maqaa waaqayyoon dagatinaa, sagalee waaqayyoon immoo eeggadha. Maqaa waaqayyoon dagatinaa, sagalee waaqayyoo irratti immoo hirkadha. Namni utuu hin beekin maqaa waaqayyoo dagata. Nan dagadha miti. Utuu hin beekin ofirratti hirkachuutti ka'a. Ofirratti hirkachuutti ka'a. Si'a tokko natti dhufnaan naasee egaa yeroo koo furachuu baadna naasaa. Nama tokkotu baay'ee qabeenya qabu. Nama nuyi beennuudha qabeenya qabu. Waaqayyo isaan waamnaan yeroo isaanii kennan. Yeroo isaanii kennanii wangeela lallabuutti ka'an. Kan isin dhibu gaafa wangeela lallabuutti ka'an kanaa waldaan kiristaanaa akkuma nama warra kaaniitti tajaajilaa gootee fudhatteetu akkuma humna seetiitti waldatittiin waan tokko dhabduudha. Ji'aan qarshii 50 laachuuf itti laata qallaba. Baay'ee kolfan. Maaliif dhuguma nama qarshii 50 ta'uu miti qabu. 500 kuma yoo argachuu hin danda'u. Dhiisaa hin fudhu jedhan. Horii kana qabu ofii isaaniitti konfiraansii geggeessu, sangaa qalanii maal godhanii geggeessu turan. Kan isin dhibu yeroo tokko keessaa yeroo tokko otuma hin beekinamin akkuma tasaatti waggaa tokko keessa wanti isaan qaban hundu harkaa tamsa'e. Qabeenya qaban hin fixanii, wanti hundumtuu hin didee, bunni ija godhachuu didee, maasiin isaanii baasuu didee, horiin harkaa dhumtee kana keessa utuu jirru waan argine lafa tokkotti. Baay'ee gaddanii natti himan. Haala amma keessa jiran natti himan. Waan hin godhu hin dhabe. Otuma sagantaa kadhannee raawwanneetu sagantaa walii wajjin tajaajillee raawwanneeti. Ani yeroo sana hojiin hojjedha, hojii dhuunfaan hojjedha garuu nan tajaajila ba'ee nan tajaajila. Yeroo kollaan garuu waaqayyo kana waame beeka. Nama tokkotu waldaa keessaa ka'ee anaan maal naan jedhaa ilaanaan jedha. Yeroo baay'ee diddee waaqayyo sinatti argisiisee ulee sitti kenneera. Akka tiksee taatu waaqayyo sitti kenneeraati garuu diddee booddeetti deddeebitaa. In sodaatta garuu in sodaatini itti lixi waaqayyo garuma ifaatti si baasaa jedheetu waan waaqayyo isa argisiise natti. Namni na dura yeroo kennan kun immoo jiru bakka ta'ee fi rakkoo isaan irra ga'e beeku bakka ta'ee fi otuman turiin battalumatti sadii taanee akka jirra. Dhiisi meebboo koo dhagahin kanaa jedhan. Maaliin jedheeni nuyyuu ifatti si fuuldura jira jenneetu dukkanatti duunneedha. Dukkanatti nam'inee jedhanii natti himan. Jedhanii na jira micha sanaan. Maal taatan jedhanii sitti maal oole miti kunoo jireenyi koo dura akkas ture kan akkas ture amma akkas ta'e jennaan natti himan. Waaqayyo waa tokko keessa koo kaa'e. Ilaa isini kan waaqayyo akka godheefan akkanatti dhagahamutti hin jedheen amma iyyuu deebi'aati
waldaa kiristiyaanaa sana birrii 50 ta'uu 100 fudhadhaa. Birrittiin akkas hin geenye beeka. Otuun beekinitu ofirratti hirkattan. Nan hirkadhattanii miti. Qaboo nan godhoo jettaniitu maal hojiin harkaa fudhattanii diddan. Diduun keessan kuni waaqayyo duratti otuun beekin waaqayyo irratti hirkachuu dhiistanii akka waan dagattanii natti fakkaata. Mee kana godhaa laalaan jedheen. Dhugumayyuu jette jedhanii hin galan. Saba booddee waldaa waanuma qabdu laachuuf itti gaala. Hin fudhatan. Waggaa lama booddee wal agarra. Akkamiin jedheen waaqayyo gara kootti deebi'eedha. Waan tun duunaa deebi'e. Dhuguma ani hin beeku malee edaa yeroo sana otuun beekin buna koo irratti hirkadheera. Otuun beekin qabeenya koo irratti hirkadheera. Sa'aan qabu irratti hirkadheera. Qabeenyaan tuulladhee qabu irratti hirkadheera edaa dagadheera tuun beekiniidha. Waaqayyo ulfina isaa dabarsee yoo fuullaata. Kanaaf hin dagannaa maqaa waaqayyoo dagachuu jechuun otuun beekin dagatu tura. Kanaaf galgala kanan isiniin jedhe isin maqaa waaqayyoo hin dagatinaa malee. Sagalee waaqayyoo irraa addan deeminaa malee. Waadaan waaqayyoo waldatti kanaaf qabu galgala kana anaaf isiniif isin ta'a. Waaqayyoo galanni guddaan ta'u. Innis maa inni balbala eewu cufuu hin dandeenye waaqayyo fuula keessan duratti bana. Eewu cufuu hin dandeenye. Eewu cufuu hin dandeenye. Irree qaba kan jedhu. Abshaalummaa qaba kan jedhu. Mana qaba kan jedhu. Ana garas kan jiru kan jedhu. Eewu cufuu kan hin dandeenye. Waaqayyo balbala banamaa fuula keessan duratti bana. Balbala tajaajilaa haa ta'u. Balbala gaa'ilaa haa ta'u. Balbala waan barbaaddan ani beeku keessa waaqayyo karaa inni banu waaqayyo garuu akka inni warra akkasiitiif banu sagalee waaqayyo kun ragaadha waaqayyo galanni guddaan. Isa akkasitti baname kan ammoo kan isin dhibu hamaan kam cufuu hin danda'u. Isa namni cufetu isa namni banetu namumaan cufamu. Namni yoo tole isinii baneetu ishoo yeroo si jettan dirqim godhee cufuu danda'a. Inni kan namaati. Inni waaqayyo bane garuu numa banama. Yeroo namni tajaajila irratti waaqayyoon na keessa kaa'eera waldaan natti cufte jedhu yeroo baay'een fudhadhu. Waaqayyo isinii bannaa dheemuun cufu. Madirakii waldaan waa miti nama tokko lama qabee keessa koo waan keessa jiru yoo naasee balbala banamaadha. Isa keessa koo waa kaa'een lafa barbaadetti hundi bade balbala banamaadha. Kanaaf gabaabaatti baay'een warra maqaasaa hin daganne warra sagalee isaa eeganiif waaqayyo balbala banamaa kenna. Waaqayyo lammaffaa irratti warra maqaasaa hin daganneef warra sagalee isaatti hirkataniif waaqayyo hamoota hafuurota hammootaa isaanii bichisiiseetu isaanii wajjin ta'uusaa jaratti waaqayyo deebi'ee argisiisa. Waaqayyo galanni guddaan ta'u. Hamoota warra ta'an baduu isaanii warra eegan liqimsamuu isaanii warra eegan badiisa keenya warra eegan liqimsamuu keenya warra eegan gadadamuu keenya warra eegan karaarra ce'uu keenya warra eegan booddeetti deemuu keenya warra eegan karaa waaqayyo irraa bittimmaa'uu keenya warra eegan seexanoota kan ta'an yihuudota warra ofiin jedhan jedha. Akka isaan dhufanis duratti gugguufannan godha. Maaliifi maqaa koo daganne sagalee koo eegdeetta. Akka duwwaayyuu immoo miti isaanumatti immoo akkan si jaalladhe nan argisiisa. Egaa waaqayyo nu jaallate hunduun bora. Waaqayyoo galanni guddaan ta'u. Jaalalli waaqayyo nuuf qabu daangaa hin qabu. Yeroo baay'ee kana dubbadha. Jaalalli waaqayyo naaf qabu daangaa hin qabu. Maalummaa koo laalee nan jaallanne, bifa koo laalee nan jaallanne, qomoo koo laalee nan jaallanne, dandeettii koo laalee nan jaallanne, qulqullummaa koo laalee nan jaallanne. Akkasumatti tokkicha ilma isaa kennee waaqayyo na jaallate, waaqa osin jaallate. Nan argisiisa jaallachuu koo jedhama. Kanaaf har'ayyuu warri nurratti ciniinnatan, warri baduu keenya eegan, warri yoom diigamu, yoom tamsa'u fiixaan hin ba'anii fi milkaan hin rakkatu warri jedhani dhuguman isiniin jedha saba waaqayyoo eessa jiraadhaa bakka kamiin jiraadhaa maqaa isaan dagatinaa dubbii isaa irratti hirkadhaa malee otuu isaan ilaalaniitu jaallatamuu keessan isaan duratti waaqayyo ol isin qaba. Ameen. Hallelujah. Ameen. Sadaffaa irratti immoo maal jedha san waan xumuree dubbadhee raawwadhaa. Maal jedha jirati balaan dhufuu hin danda'a balaan irra jiraachuu hin danda'a. Wanti nama raasu dhufuu hin danda'a. Har'as akka humna isaatti naannoo keessa jiraachuu danda'a. Akka waliigalaa irratti addunyaa irratti dhufu. Addunyaa hundumaa kan raasu. Namoota hundumaa qoomuuf kan dhufu. Balaan cimaa wanti nama sodaachisu cimaa yenna dhufe siinsin oolchaadha. Waaqayyoof galata. Abdii keenya waaqa oolchaaf of kalchaadha. Oolchaaf of kalchaa jechuun immoo waaqayyo warra isatti hirkatan warra maqaa isaan dagan warra sagalee isaa irratti hundaa'anii waaqayyoon oolcha baraan baroota gidduutti. Kun dhugaa sagalee waaqayyoo nan amana dhugaa sagalee waaqayyoo irraa sagalee namaa miti miira koo irraa dubbadha miti sagalee waaqayyoo dhugaa waldatti kana waadaa kana galee warra Filadelfiyaati. Humna kee ilaalin dadhabduu ta'uu kee ilaalin mujujjuusti fakkaachuu kee ilaalin ati waa tokko sirraa argeera haala kam keessatti iyyuu maqaa koo hin daganne
Sagalee koo eegdeetta. Kanaaf waan godhu sitti himaatti jedhan. Innis wantoota sadii dubbatan. Wantoota sadii dubbata. Balbala banamaa sii kenneera. Diinota kee duratti immoo diinota kee kan gugguufan godheeni jaallatamu akkas jaalladhe jalatti argisiisa. Sadaffaa irratti immoo wanti nama raasu sodaachisu yoo dhufe iyyuu ansin oolchaadha. Waaqayyoof galanii guddaa na ta'u. Har'aa anaaf isiniinis kanuma jedhana. Sagalee Waaqayyoon jijjiiramu haala baraaf yeroo keessatti isuma wallatti sanaan jedhe anaaf isiniin jedha. Kanaaf iyyuu firoota koo mee ilaalaa. Waaqayyo irratti hirkadhaa. Maqaa Waaqayyoon dagatinaa. Sagalee Waaqayyoo dhageenyu barannuuni hamma yaannu Waaqa osin dandeesse meetti qabamaa jiraadhaa. Kasaaraan qabu Waaqa malee. Dhugaan isiniin jedha. Gannaman deebisu ol nama qaba malee. Nama hir'isu guutuu nama taasisa malee. Nama qucarsu nama guddisa malee. Abdii namaan hin colliqsu abdii namaa lallisiisa malee. Haleluuyaa. Waaqayyo gooftaan maccaa hunduma keenya akka sagalee isaa kanatti akka deddeebinu abdii kanaan akka deddeebinu Waaqayyo ayyaana isaa nuuf habaa'isu. Waaqayyo sinaa eebbisu sadhageenya Waaqayyo nuuf eebbisu sagalee gabaabduu kanarratti mee kadhata gabaabaan godhadhaa. Mee hundi keessan mee keessa keessan garaa keessan harka keessan yaada keessan Waaqa duratti beekee wadha. Dhuguman isiniin jedha. Otuun beekin ofirratti irkattaniitti yoo ta'es Waaqa dagattaniitti yoo ta'es ammayyuu jira yeroo. Dhuguman isiniin jedha. Waaqayyoon malee eessa ga'uu hin dandeenyu. Kan nu baasu isa. Haleluuyaa. Kan nu baasu isa. Kana naanna'an hunda keenya kan nu baasu isa. Yeroo kam keessatti iyyuu. Kanaafitu yeroottis yeroo maleettis inni jedhamu kanaaf. Yeroo nuti tolu Waaqayyo irratti hirkachuu dhiibnee yeroo nuti toluu didu Waaqa irratti hirkachuu miti. Haala kam keessatti hankoofan keessan milkaa'inni karaa Waaqayyo duwwaanuu ta'a. Lafa kana irratti milkaa'inni adda addaa karaa Waaqayyo duwwaanuu ta'a. Karaa kamiin nuu ta'uu hin danda'u firoottan kun. Mee kadhanna Waaqayyoon. Haleluuyaa. Oh Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Amanamaadhati yaa Waaqayyo. Tolaadhati yaa Waaqayyo. Arjummaan kee bara baraan yaa Waaqayyo. Eegumsi kee jaalalli kee bara baraan yaa Waaqayyo. Anaaf firoota koo kan nu jaallatte, kan nu baatte, kan nu geggeessite. Amma ammaatti kan nu fidde tokko tokkoon keenya teessoo lafa jirrutti maqaa keenya wajjin kan nu beektu. Maalummaa keenya kan beektu, hojii keenya kan beektu, dadhabbii nu qabnu kan beektu, hir'ina nu qabnu kan beektu yaa Waaqayyo. Oh galanni ni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Kan kee kan ta'uun carraa guddaadha. Maqaan kee nurratti waamamuun carraa guddaadha. Ati nu barbaaduun kee carraa guddaadha. Siin filatamuun keenya carraa guddaadha. Namni namaaf gochuu hin danda'u gooftaa. Situ nuuf godhe. Kanaaf si galateeffannaa amma daballee si jajannaa galanni ni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo battala kanatti immoo haala akkasii kana keessatti yaa Waaqayyo haala nu mijeessitee sagalee Waaqayyo walii wajjin sagalee kee nu ergitee keermaanu nu gooteetta. Waaqayyo bakka hundumaa fuula kee duratti obbolooti koo lafa si dhagaan hundumaatti yaa Waaqayyo gooftaa sagalee kee kanaan tokko tokkoon keenya bira geesseetta. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yaa abbaa waa tokko si kadhadha. Baraabbaroota keessatti haala kamiin keessatti iyyuu yaa Waaqayyo lubbuun keenya jireenyi keenya kan sirratti hirkatte haa taatu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbii kee maqaa kee dagachuurraa gooftaa tokko tokkoon keenya nu eegi. Maqaan kee maqaa maqootaa oliiti. Maqaan kee maqaa du'aa kaasuudha. Maqaan kee maqaa yaa Waaqayyo gooftaa waan hundumaa gochuu danda'uudha. Maqaan kee maqaa ittiin yaa Waaqayyo lollee mo'annuudha. Maqaan kee maqaa Waaqayyo seexanoota bakkaa dhabamsiisuudha. Maqaa kana tasumayyuu akka hin daganne maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni kee nuuf baay'atu. Yaa Waaqayyo sagaleen kee dhugaadhaan jijjiiramu hin darbu. Kaleessa sama bara baraatti sagaleen kee isuma kana. Waaqaaf lafti yoo darbe gooftaa sagaleen kee bara baraatti jiraata. Sagalee keetiin lafa uumte, sagalee keetiin hundumaa goote. Ta'ii keetiin waan hunduu ta'e sagalee keessa jiraata kana immoo yaa Waaqayyo yeroo hundaa akka itti qabamnu maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Dubbii keetiif jireenya keenya kan wal bira dabarsu sagaleen kee warra dhagaanii wajjin yaa Waaqayyo wal simachuu yenna dide waa'ee nuun baasu maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana kan waa'ee baasu nuuf haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Faadhu. Haleluuyaa. Maqaan kee maqaa Yesuus Kiristoosiin onnaraa jedhu. Waan nu gargaartuuf waan nu wajjin jirtuuf. Ammas yaa Waaqayyo akkee waan nu geggeessaa jiruuf galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Eebbifamii ol jedhii maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuusiin. Ameen.
Waaqayyo gooftaan bara keessan jireenya Dubbii keessan irraa Waaqayyo